Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaadha jirtu isiniin jechaadha. Buleewwan kiyya akkam nagaa qabdu fayyaa keessanii jajjabaattu alhamdulillah dhubraan nagaadha. Buleewwan kiyya akkamii isiniin jedha. Buleewwan kiyya har'a kan isin qabadha dhufe aappii akka ajaa'ibaatti isinii dalagdu jechuudha. Wallaahi aappiin tun akka ajaa'ibaa kan isinii dalagdu jechuudha. Kan akkasitti buleewwan kiyya aappiin kun isa kam jechaan keessa waan hin oolleef jechuudha. Aappii kanaan isin agarsiisa. Aappiin kun isa kana jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Aappii kana eessa argannaa jechaan keessan isin oolu. Liinkii telegiraam kiyyaa isiniif kaahetiin jira. Telegiraam kiyya jalaan isinii kaa'a jechuudha. Telegiraam kiyya seentaniitii gadi buufatuu dandeessan jechuudha buleewwan kiyya. Aappiin akka ajaa'ibaa kan isinii dalaga jechuudha. Aappiin telegiraamni kiyya isa kana jechuudha. Telegiraam kiyya keessa isa kamii jechaan keessan oolu aappiin kun isa kana jechuudha. Isa kana ni agartan jeetii yaada. Aappii kana gadi buufattan jechuudha. Aappii gadi buufattan yeroo qotawwaa tokko waan isin gootan hin jiru jechuudha. Aappii akka seentaniin aappii abdeet isin gaafata. Abdeetii ni gootan jechuudha. Aappii yeroo kana seentan abdeetii gootanii aappiin innuu isinii fidan jarjartan jechuudha. Bakka abdeetii innuu isinii fida. Ala tuuli zeenii keessa singashi jechuudha. Zeeniin ka gubbaati jawwilleen firii dalaga janii ani hin qabu jechuudha. Waan hin qabneef isin kijibuun barbaanne jechuudha. Hin dalaga jeetti mobaayilii 39 kan 60 illee ni dalagaa jechuudha. Aappiin kun akka ajaa'ibaa kanatti dalaga jechuudha. Wanni tokko wanni sarara naaqisan jiru jechuudha buleewwan kiyya. Guutuun keessa warri yuutuuba kiyya agartan sabskiraayibii hinaaf gochuu hin dagatinaan isin hin jaa'u buleewwan kiyya adara amaanadha. Hayyee buleewwan kiyya warra na jala jirtanis tanaan dura jechuudha. Aappii maali yuutuuba kiyya yeroo seentan sheerii laakinaaf gochuu hin dagatinaan jechaa isin gaafadha jechuudha. Sumaanii aappii abdeetii ni gootan jechuudha. Aappii abdeetii godhuun isin dhibu bakka kana dhuftan jechuudha. Yoo illee akka haala xuulii isin seentan isin godhuu maati jechuudha. Xayyib bakka gubbaa kana dhuftanii jechuudha. Kalama farra jirtu kana jechuudha. Gachu kaaftanii aappii abdeetii gootanii aappiin abdeetii isinii ta'a jechuudha buleewwan kiyya. Hayyee saniin booda maal goonaree mee ni dalasiifna jechuudha. Zeenii kamuma gubbaa kanarra kaa'attanii ni agartan jeetii yaada jechuudha. Hedduu isinitti haasa baay'isuun faayidaan qabu waan ta'eef zeenii kamuma kanarra kaa'attan jechuudha gubbaa kanarratti. Xayyib mee dalasiifnee ilaallu aappii kana. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaga wallaahi akka ajaa'ibaa kana isinii dalaga buleewwan kiyya. Waan isinii hin dalanne tokko isiniif dalaga qalbii isin hin dhaabu jechuudha. Ni agartan jeetii yaada buleewwan kiyya aappiin dalagee jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana aappiin akka ajaa'ibaa kanatti dalaga jechuudha buleewwan kiyya. Akkuma asirratti argaa jirtan kana xayyib buleewwan kiyya aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha. Yuutuuba seenee waliin halaallu. Akkuma asirratti argaa jirtan kana buleewwan kiyya aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga. Akkuma asirratti argaa jirtan kana buleewwan kiyya gadi buufadhaati itti fayyadamaadhaan isiniin agartee wanni tokko wanni isin cinquun qabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Akka ajaa'ibaa kanatti dalagaa buleewwan kiyya warroonni viidiyoo kiyya agartan hundi keessan sheerii sabskiraayibii naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jaa buleewwan kiyya laayik illee naa tuquu hin dagatinaadha. Akkasiin isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.